Mujtabaan garaan gootti dhufuun isaa addunyaa warraaqsaa onnee haaraa uffisee jira. Kiim Jong Un hogganaa haaraa Iraan kana yeroo argu ofii isaa keessatti argee Kiimis akkuma Mujtabaa biyya aarsaaf diddaan ijaaramte abbaa isaa irraa dhaalee innis akkuma Mujtabaa dhiibbaa Ameerikaatiin jilbeenfatu. Kanaafuu Kiim murtoo seena-qabeessa dabarsee Mujtabaaf Iraanin kophaa innisu Tiraampiin dura dhaabbachuun dirqama kooti jechuun murteessee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Tehraan keessatti oduun tokko akka dambalii galaanaa raafamaa jira. Addunyaan ija sodaatiin Mujtabaa Khaamene'ii eessa jira? Du'eera moo lubbuun jira jechuun yeroo gaafattu Tehraan iccitii guddaa fi jabaa tokko ifa gootee jirti. Hogganaan Olaanaa Iraan inni haaraan Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii haleellaa diinaatiin madaa'us ulee isaatti hirkatee waraana kanaa iddoo dhoksaatiin ajajaa jira jedhamee iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Addunyaan waraanaa fi siyaasaa yeroo baay'ee shiraan kan guutame yoo ta'u seenaan ba'aa giddu galeessaa immoo waggoota dhibbaan lakkaa'amaniif waldhabdee amantii fi gosaan dhiiga dhangalaasaa turee jira. Keessattuu garaagarummaan sunnii fi shiyaa jedhu akkasumas morkiin mootummaa Usmaaniyyaa Turkii fi Safawiyyii Iraan kan jaarraawwan hedduuf naannicha raasaa ture. Diinota Islaamaa warra dhiyaa fi Ziyonistootaaf meeshaa isaan ittiin uummata wal nyaachisan ta'ee tajaajilaa ture. Har'a garuu osoo Iraan ibidda waraanaa Ameerikaa fi Israa'el jalatti gubachaa jirtu magaalaan Kaararraa sagaleen seenaa jijjiiru kan kiyyoo diinaa cabsuu fi tokkummaa Islaamaa lallabu ija jabeenyaan dhagaamee jira. Yoo xumuraatti nuuf faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo addunyaan dhiphina waraanaa abbaa giddu galeessaa kan samii Tehraan irraa ka'e hanga Tel Aviv fi Washington irraa jiru kanaam afuura qabattee hordoftu dambaliin waraanaa kun daangaa ardii qaxxaamuree gara ba'a fagootti gara Pyongyangitti ce'ee jira. Lafti addunyaa bobaa jira. Ibiddi kun ammoo namoota addunyaan otota diddaa jettee waamtu dammaqsee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan irratti baneen of tuulummaadhaan addunyaan nan to'adhaa jedhee yeroo abjootu leenciin nuukileeraa Eeshiyaa Kiim Jong Un callisa isaa cabsee farda waraanaa isaa yaabbachuun ulee sibiilaa qabatee as ba'ee jira. Seenaan addunyaa barsiisaa hadhaa tokko qaba. Kiim Jong Un ammoo barataa seenaa isa cimaadha. Yeroo haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatamu Kiim mana isaa taa'ee waan tokko hubatee addunyaa kana irratti biyyi meeshaa nuukileeraa guutuu harkaa hin qabne bineensa dhiyaatiif irbaata salphaadha. Kiim yeroo dhukaasaa Tehraan ilaalu ija isaa dura kan dhufe seenaa Saddaamii fi Muammar al-Qazzaafiitiin. Hoggantoonni lamaan kun dhibbaa fi gowwoomsaa warra dhiyaatiin sagantaa waraanaa isaanii yeroo dhiisan dhumni isaanii salphinaa fi du'atee Iraan isheen sagantaa nuukileeraa nagaa geggeessitu har'a meeshaadhumaa nuukileeraa waan hin qabneef qofaam xiyyaarri Ameerikaa samii ishee dhoosee seenee. Kiim Jong Un dhugaa kana yeroo xiinxalu nuukileeraa kiyya lafa kaa'u jechuun morma kiyyaa seefii Tiraamp jala kaa'uudha jechuun murteessee jira. Wanti haala kanaam caalaatti meessuu fi madaalli addunyaa jijjiiree garuu taatee Iraan keessatti raawwatamedha. Ameerikaan hogganaa olaanaa Iraan Ayatuullaa Khamene'ii ajjeesuun warraaqsa Iraan mataa kuteera. Iraan ni jilbeenfatti jechuun gammachuun iccisaa turte. Garuu ibiddi isaan qabsiisan sun bobaa haaraa uumee jira. Mana maree ogeeyyii Iraaniin kan muudame hogganaan olaanaa haaraan Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii abbaa isaa caalaa nama ija jabeessaa, nama iccitii fi nama gumaati. Mujtabaan garaan gootti dhufuun isaa addunyaa warraaqsaa onnee haaraa uffisee jira. Kiim Jong Un hogganaa haaraa Iraan kana yeroo argu ofii isaa keessatti argee Kiimis akkuma Mujtabaa biyya aarsaaf diddaan ijaaramtee abbaa isaa irraa dhaalee innis akkuma Mujtabaa dhiibbaa Ameerikaatiin hin jilbeenfatu. Kanaafuu Kiim murtoo seena-qabeessa dabarsee Mujtabaa fi Iraanin kophaa hin dhiisu Tiraampiin dura dhaabbachuun dirqama kooti. Murtoo isaa kanaan gochaan agarsiisuuf roobii har'aa Kiim Jong Un gara qarqara galaanaa biyya isaatti qajeelee addunyaan hundi dhukaasaa galaana Hormuz eegaa osoo jirtu Kiim galaanaa Eeshiyaarraa sagalee bakka dhageessisee doonii waraanaa guddaa fi ammayyaawaa Cho'ee Haayuun jedhamtu irra taa'uun
misaayilota kiruuzii istiraatejikii ta'an kanneen mataa niwukileeraa baachuu danda'an samii tarsaasanii akka furguggifaman ajaje. Misaayilonni kunneen fageenya dheeraa barrisuun odoloota fagootti argaman qulqullinaan daaraa godhan. Kun shaakala waraanaa qofa hin turre, kun ergaa Tiraampiif darbedha. Iraan irratti waan feetan gootu ta'a, garuu asitti yoo ija keessan naannessitan deebiin kiyyaam niwukileeraadha. Wanti addunyaan hundarra naasisee fi onnee diinaa roomisiise garuu eenyu Kiim cinaam akka dhaabbatee turedha. Kiim giddugaleessaam ajajaa waraanaa doonittii keessa kaa'ee yeroo misaayilli dhuka'u daawwatu. Intalli isaam isheen waggaa 13 Kiim Jong Un cinaa isaam teessi turte. Kun ergaa gadi fageenyaan qabudha. Diinaaf ani yoon du'ellee dhaloonni kiyya dhaaltu kiyyaam qabsoo kana itti fuftii diddaan keenya dhiigaan darbaam jechuu yoo ta'u, michoota isaam akka Iraaniif ammoo akkuma Mujtabaan abbaa isaa bakka bu'e nutis dhalootatti wal bakka buusnee diina dura dhaabbanna jechuudha. Intalli xiqqoon sun ija isheetiin dhohiinsa misaayilaa daawwachuun ishee Kooriyaan Kaabaa biyya harka kennatu akka hin taane addunyaatti labsee jira. Ogeeyyiin waraana Ameerikaa amma dhiphina guddaa keessa galanii jiru. Waraanni isaan Iraan irratti banan bilbila dammaqiinsaa ta'e Kiim Jong Uniin caalaatti hidhachiisee jira. Iraan amma misaayilaa furguggisuun diina ishee laamshisaa jirti. Kooriyaan Kaabaa immoo ishee Iraan caalaam sagantaa niwukileeraa ammayyaawaa qabduu fi mataa waraanaa 50 ol harkaa qabdu irree ishee guutummaatti lafa jalaa gadi fageeffatteetti. Pyongyang teknoolojii AI yookaan sammuu namtolcheedhaan kan hoogganamu misaayila rookeettii dachaa milimeetira 600 qopheeffattee jirti. Misaayilonni kunniin daqiiqaa muraasa keessatti magaalaa guddoo Kooriyaa Kibbaa Se'oolin daaraa gochuu danda'u. Ameerikaan Tiraamp jalatti nagaa humnaan nan fidaam jechuun of gowwomsiti. Garuu dhugaan lafarra jiru waan isheen giddugaleessaa keessatti goote Eeshiyaa keessatti ibiddicha ammeessee jira. Kiim Jong Un deeggarsa siyaasaa fi dinagdee Raashiyaa fi Chaayinaa guutummaatti argatee jira. Yeroo warri dhiyaa Iraaniin dhiphisuun Moskoo fi Beejing Kiimiin jabeeffachaa jiru. Tiraamp Iraan wajjin mariin hin jiru jechuun yeroo waraanu Kiim ammoo Ameerikaan biyya niwukileeraa ta'uu yoo fudhatte malee ishee wajjin naasa'u jechuun balbalaam itti cufee jira. Walumaa galatti har'aam aduun waraanaa ba'aa fi dhiyaan baatee jirti. Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii Iraan keessaa fi Kiim Jong Un Kooriyaa Kaabaa keessaa akka gaarreen sibiilaa lamaatti birmadummaa isaanii fiigicha diinaa duraa hiriirsanii jiru. Haleellaan Iraan irratti godhame Kiim Jong Uniin sodaachisuu mannaam caalaatti gara jabeessaa fi of eeggataa isa taasisee jira. Inni misaayila kiruuzii isaa furguggisuun Tiraampiif bilbila deebii malee sagalee dho'insaa kenneefii jira. Addunyaan madaallii humna haaraa keessaa seentee jirti. Madaallii niwukileeraa fi diddaam kan Ameerikaan of tuulummaa isheetiin cabsuu hin dandeenyedha. Tehraan keessatti oduun tokko akka dambalii galaanaa raafamaa jira. Addunyaan ija sodaatiin Mujtabaa Khaamene'ii eessa jira? Du'eera moo lubbuun jira jechuun yeroo gaafattu Tehraan iccitii guddaa fi jabaa tokko ifa gootee jirti. Hogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Ayatuullaa Mujtabaa Khaamene'ii haleellaa diinaatiin madaa'us ulee isaatti hirkatee waraana kanaam iddoo dhoksaatiin ajajaa jira jedhame. Gaazexaan New York Times FM basaasonni Israa'el akka saaxilanitti haleellaa qilleensaa kanaan dura Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan keessatti Mujtabaan miila isaarra madaa'eera. Garuu madaan kun isa hin kuffisne. Inumaayyuu lafa dhoksaam eegumsa guddaa qabu keessa taa'ee aaraa fi ibidda diinaa irratti roobsuun itti ufeera. Televiziiniin Iraan yeroo isa faarsuun madaam waraana Raamadaanaa jechuun akka gootaam aarsaa kafaleetti isa dhiyeessee jira. Seenaan kun seenaa waraanaa Islaamaa isa durii yaadachiisa. Gootonni dirree waraanaa irratti madaa'anii dhiiga isaanii haqachaam diina dura dhaabbachuu isaanii Mujtabaan abbaa isaa fi haadha manaa isaa duula aarii Seena-Qabeessa kanaan dhabee jira. Ofii isaas madaa'ee jira. Garuu dhiigni kiyyasteem kan maatii kiyyaam dhiiga Iraan irraa hin caalu jechuun waraana kanaam injifannoon xumuruuf murteessee jira. Yusuf Pezeshkian ilmi pireezidaantii Iraan fuula telegiraama isaa irratti uummata tasgabbeessuun hoogganaan keenyaam nagaadhaam hojii isaa itti ufeeraam jedhee jira. Gama biraatiin Israa'elii fi Ameerikaan sodaa guddaa keessa jiru. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaates namni Iraanin bulchuuf aangootti dhufu kamiyyuu xiyyeeffannoo ajjechaa ta'a jechuun doorsisee jira. Garuu doorsisni kun Mujtabaa hin naasifne. Inni namicha iccitiitiin bara jireenya isaa guutuu ifatti ba'een dubbatu. Kaameraa dura hin dhaabbatu. Ammas taa'umsa isaa isa dhokotaa sana keessaa waraana Iraan misaayilota ishee fi harka dheeraa ishee guutummaatti to'achaa jira. Waraanni kun erga guraandhala 28 eegalee Iraan buufataalee waraanaa Israa'elii fi Ameerikaa daaraa gochaa jirti. Iraan diina isheef ergaa ifaa dabarsiteetti. Mootiin keenya madaa'uu danda'a, garuu onneen sirna keenya hin cabu.
Mujtabaa Khaamene'ii inni harka diinaatiin madaa'e amma akkuma leenca madaa'e caalaatti dallaneefim amaateem diina isaa dabuuf furtuu waraanaa harka isaa jala galchee jira. Giddu galeessa ammaa hoogganaa madaa kanaafim diina isaa gidduutti ibiddaan bobaa jira. Addunyaan waraana ammayyaa isheen meeshaa gurguddaa fi doolaara biiliyoonaan of tuultu har'a gootummaa fi teekinooloojii haaraa Iraan dhiyeessiteen guutummaatti raafamaa jirti. Seenaan giddu galeessaa inni kanaan dura humna dhiyaatiin barreeffamaa ture amma harka eegduu warraaqsa Iraan galee jira. Iraan yeroo Ameerikaan humna fixatteetti dadhabdeetti jechuun olola ooftu dukkana keessaa baateem sanyii haaraa misaa'ilota ishee fi teekinooloojii diroonii addunyaatti agarsiisuun onnee diinaam rifaasisaa jirti. Wanti har'aa eegduu warraaqsaa ifa godheem waraana qawwee qofa osoo hin taaneem raajii sibiilaati. Iraan misaa'ilota ishee warraan gaffataan sadiim adda baaftee agarsiisteem Kooriyaa Shaar 4 Fattaa fi Keebar misaa'ilonni kunniin gosa garaa garaati. Fakkeenyaaf Kooriyaa Shaar 4 misaa'ila baalastikii yoo ta'u akkuma aadaatti samii baay'ee ol ka'ee qaxxaamuree gadi bu'a. Raadariin diinaam samii gubbaatti isa arguuf carraa xiqqoo qabaachuu danda'a. Garuu wanti addunyaa naasisee fi sirna ittisa Ameerikaa jaamaa taasisee misaa'ilota Fattaa fi Keebar warra saffisa sagalee olii barreessanidha. Misaa'ilonni kunniin akkuma bofaam kallattii jijjiirrachaa saffisa sammuun namaa hin tilmaamneen jechuunis saffisa sagalee dachaa 16 hanga 18 kutanii deemu. Saffisni akkanaa yeroo sirni ittisaa qilleensaa diinaa yaadusteem qophaa'uuf qabu hunda jalaa hateem osoo isaan hin dammaqin iddoo barbaadameem barbadeessa. Iraan teekinooloojii qofa osoo hin taaneem lafa ishee akka gaachanaa fi eeboo waraanaatti itti fayyadamti. Ogeeyyiin waraanaa akka xiinxalanitti Iraan qabattoowwan ibiddaa lama qabdi. Qabattoon inni giddu galeessaa buufataalee Ameerikaa fi dooniiwwan galaanaa Arabaarra jiran gabaabaatti adabuuf qophaa'e. Qabattoon inni dhiyaam inni gaarreniin eegame ammoo misaa'ilotaa fi dirooniiwwan fageenya dheeraa furguggisuuf tajaajila. Dirooniin Shaahid inni koola roog 3 qabu lafa dhiyaam Iraan kanarraa ka'ee fageenya dheeraa barriisuun samii diinaa uwwisa. Isarra darbeem Israa'elii fi Ameerikaan of wallaalanii ogeeyyii waraanaa Yuukireen warra Raashiyaa wajjin lolaa jiran malaa fi muuxannoo nuuf hiraa jechuun giddu galeessaatti waamaa jiru. Ameerikaan ofii isheetiyyuu waraanaam aadaa dhiisteem garee waraanaa diroonii ijaarratteem diroonii Luqaas jedhamu kanaam akka haleeltuutti fayyadamuun eegaltee jirti. Walumaa galatti addunyaan waraana dhaloota jaaffaa keessa seenteetti. Waraanni kun kan doonii gurguddaa fi xiyyaara namaan oofamuun murtaa'aa osoo hin taane kan teekinooloojii sammuu namtolchee misaa'ilaam haayipaarsoonikii fi diroonii warra kasaa ta'aniin murtaa'uudha. Iraan misaa'ila ishee fixatteetti jedhamteem yeroo tuffatamtu sanyii haaraa kanaam addunyaatti agarsiisuun akka leenca dhokatee adamsuutti qophii ishee xumurtee harka ishee dinagdee fi waraana diinaa jilbeenfachiisuutti hiixattee jirti. Addunyaan waraanaa fi siyaasaa yeroo baay'ee shiraan kan guutame yoo ta'u seenaan giddu galeessaa immoo waggoota dhibbaan lakkaa'amaniif waldhabdee amantii fi gosaan dhiiga dhangalaasaa ture jira. Keessattuu garaagarummaan sunnii fi shiyaa jedhu akkasumas morkiin mootummaa Usmaaniyyaa Turkii fi Safawiyyi Iraan kan jaarraawwan hedduuf naannicha raasaa ture. Diinota Islaamaatiif meeshaa isaan ittiin uummata wal nyaachisan ta'ee tajaajilaa ture. Har'a garuu osoo Iraan ibidda waraanaa Ameerikaa fi Israa'el jala jirtu magaalaan Karaarraa sagaleen seenaa jijjiiruun kan kiyyoo diinaa cabsuu fi tokkummaa Islaamaa lallabuun ija jabeenyaan dhagaamee jira. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan walga'ii paarlaamaa paartii isaa irratti argamuun haasawaa namaa tuquu fi diina roomisiisuu taasisee jira. Erdogan olola waggoota dhibbaaf oofamaa ture yaquun addunyaatti ergaa ifaa dabarsee nuti uummata Iraan obboloota keenya warra dhiphina keessa jiran akka sunnii fi shi'aatti yookiin akka Turkii fi Kurdiitti hin ilaallu. Garaagarummaa gosaa amantii afaanii fi sanyii guutummaatti ni balaaleffanna. Nuti amantii sunnii yookaan shi'aa jedhamu hin qabnu. Amantiin keenya inni tokkichii fi inni guddaan islaamummaa qofa. Jechi kun haala salphaan kan dubbatame miti. Yeroo Israa'elii fi Ameerikaan Iraanin barbadeessuun biyyoota Arabaa fi Muslimaa biroo Iraan diina keessan jechuun ofiitti hirkisuuf tattaafachaa jiran kana keessatti Erdogan tarsiimoo shira ziyoonistootaa saaxilee jira. Inni addunyaa Islaamaa akeekkachiisuun kiyyoo fi shira dhiigaa dhangalaasuu kan ziyoonistootaa kan biyyootaa fi hawaasa walitti buusuuf xaxame kana keessaa illixinaa jedhee Turkiin balaa naannichaa marsee jiru kana dhaamsuuf malee bobaa itti naquuf fedhii akka hin qabne jabeessitee ibsitee jirti. Hasan Erdogan miira gaddaa fi dhugaadhaa dirree waraanaa Iraan irra jirus addunyaatti ifa baasee jira. Waraanni Israa'elii fi Ameerikaa Iraan irratti banan kun waraana buufata waraanaa qofaa irratti xiyyeeffate osoo hin taane dhumaatii sanyii fi adabbii uummata nagaati. Erdogan gadda guddaan
guyyaa jalqabaa waraanaa kana qofaam ijoollee durbaa 175 ta'an mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti ajjeefaman jechuun badiidiin raawwatee saaxileem. Haleellaa kanaan Iraan keessatti namoonni 2,000 ol wareegamaniiru. Hogganaan olaanaa Alii Khaamene'ii ajjeefamaniiru. Bu'uuraaleen jireenyaa kanneen akka bishaanii, ibsaa fi bobaa barbadeeffamaniiru. Uummanni Iraan inni duraanuu qoqqobbii dinagdeetiin dararamaa ture har'a uffata du'aa uffatee guyyaa guyyaan lubbuu isaa tursiifachuuf qabsaa jira. Dubartoonni, ijoolleen fi maanguddoon yakka tokko malee gatii ulfaataa kaffalaa jiru jedha pireezidaantiin Erdogan. Waraanni kun Iraan qofa osoo hin taane dinagdee addunyaas miidhaa jira. Gatiin bobaa samii tuquun isaa addunyaan hundi biyyoonni waraana kana keessa hin jirrellee gatii waraanaa kanaa akka kaffalan dirqisiisaa jira. Walumaa galatti ergaan Erdogan har'a dabarsee biyyoota musliimaatiif bilbila dammaqiinsaati. Yeroo diinni diigumsaa keessoom fayyadamee addunyaa islaamaa lamsheessuuf halkanii fi guyyaa hojjetu sagaleen nuti tokkoom nuti musliima jedhu kun caba guddaa fida. Iraan keessatti dhiigni dhangala'u ummata Turkii fi addunyaa islaamaa maraa akka dhukkubsu Erdogan mirkaneessee jira. Giddu galeessa har'aa tokkummaa kana yoo dhugoomsuu baate seenaan bara baraan isaan gaafata. Garuu yoo tokkooman sibiila Ameerikaa fi shirri Israa'el dura isaanii dhaabbachuu gonkumaa hin danda'u. Eegaan kabajamtootaa dhaggeeffattootaa Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne sumarratti goolamaa. Kanneen chaanalaa YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.